Ashama harkafuuni hordoftoota fi jaalatamtoota Harootek amma sagantaa addaata qaqqabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Sagantaan tun xiqqashoollee qishiin yoo isin goote jechuu fi garuu sagantaa waa irraa barattan jechuun waa hedduu barumsa qabdi. Nama barumsa waa kanarraa hubatuuf irraa hubata jeeti yaada wanni qabadhee isinii dhiyaadhe maali? Waan akka bohaartii takka xiqqashoo qalbii wayii takka maali ni beektani? Mana barumsaa keessatti osoo barachuu jiruuti barsiisaan yeroo hedduu Gizee barumsa barsiisee dhumarratti ETC jedha. ETC jechuun maali afaan Oromootiin barsiisaan barsiiseeti barumsa gizee gama dhumarratti wantoota kana fakkaatan je'eeti dhumarra achi deemurratti dheerachuurra achuma dhaaba beeyte. Achuma dhaaba gizee kan kana fakkaatan hunda isitti guuttadha jechuudha. Sani barataan laalee jechuudha. Studentii jechuun barataan laalee barsiisaa gizee of keessaa achi dhaabu laalee maal godhee yaade jechuudha. Isaa yaadu jiru barsiisaan laalee dargee maal yaadu kun maal jechuudha jee gaafan ETC jechuun maal jechuu jee gaafannaani maal jeen barataan end of thinking capacity jeen end of thinking capacity jechuun isaa maal jechuudha bakka dandeettiin inni waatti yaadu dadhabee achuma dhaabee kan kana fakkaatan dubbitadhaa jiru takka si galee achuma dhaabee takka see akkasuma fudhate jechuudha ETC jechuun isa fudhatte maalis bakka dandeettii itti waa yaadu itti dadhabee jechuudha. Warri barumsa baratanii beektanii waan kana xiqqashoollee taatu qishetteettan jeetiin yaada. Tan biraa ammas waan barumsataa tokko akkanumatti namni waan namaan jiru hin dhabu waa hedduu namaan jaa namni sanii gaafa tokko barsiisaan ni barsiisa akkis jeen barattootaanii akkuma gorsaatti dhaamaa fi namootaatu jira namoota lamaa jira tokko dhiiraa takka intalaa isaan lamaanitu harreen deema. Osoo harreen deemu jiranitti magaalaa dhaquu yaanii kan magaalaa deeman isaan lamaanuu harree gubbabbaanii deeman. Wayii jedhan uummanni halaalanii wayi harree miskiintitti ajjeesanii nama lamaan irra ta'anii jedhan jechuudha. Sanii osoo yaanii namoota kana bira dabran namoota biraa dhufan gisee sanitti himma jaarsi inni isii irra haayate inni fi lafa deema jechuudha. Wayii jedhan ammaas ilaalanii kun kanuma akkamitti isii kophaa harree irra haayee fi lafa deema jedhan. Amma asuma deemanii xiqqasho gizee kana bira dabran booda ifii isii lafa buusee jechuudha. Ifii horeenni. Isaatu horee deemaa harree isii lafa deemi. Hayi aboo kun kanuma akkamitti isii lafa oofee ifii harree horee deema jedhanii lolan jechuudha. Ammas asuma deemanii inni sirraa lafa bu'ee isaan lamaanuu lafa yaa'anii harree if cinaa oofanii jechuudha yaa'u jiran. Sanii uummanni ammas namni waan namaan jiru wayii dabaare maal jaanii ilaalee tanneen gowwaa akkamitti jirri akkamitti harree jirtu biraa lafa deeman jedhan jechuudha. Saniifuu kun dhaamsa dabarsuu qabaa dhaamsa warri hubattan asirraa waan hubattanii jeetii yaada sagantaa xiyyaarraa xiqqashoollee taatu isin taphachiisumaa fi yookaanis barumsa inni keessaa qabu kun isiniif gala jechuufi. Namni waa jettanii fi namoota garagaraatiif waa hedduu dhaamsa qabaa dhaamsa asirraa qabu kanarraa waa hubattan waa barattan jeetii yaada. Isin garuu yeroo hojjettan waan tokko siidhaaf akkuma walii galaatti jirmura. Adeemsa namaa kana keessatti adeemsa jiruu teetii keessatti karoora mataa keetii baafattee deemuu siitumaa baafeetan sodaatiin fulleen siin ja'an waan saganteeffatte sagantaa teetirraa abbaan fedheef duuba siin deebisin. Abbaan fedheef duuba siin deebisin kaayyoo teessimmeessin kaayyoo teetirratti hojjedhu fuuldura kee ifa hojjedhu hojii qofaatu hojii teetu si boonsa. Saniifuu dhaamsa hiyyaasarratti akka taphaattis ta'e akka qalbiittis wanni kana keessatti isinii dhiyaadhes fuulleeffadhaa hojii teessan irratti jabaadhaa hojjedhaa dhaamsa hiyya gamanumaanu. Akkasumatti warree faamilii yookaanis maatii hordoftoota Harootek taatan subscribe share like gochuun keessan hin dagatinaa gamanumaa. Galatooma waan hordoftaniif hedduu isin kabajnaa isin jaalannaa nageetti isin